namni gaafa Kiristoosiin dhiisee galu qabeenyi isaa fuufii danda'a, beekumsi isaa fuufii danda'a. Nagaanni Kiristoos garuu gaafa manni mana Waaqayyoo keessaa gadi ba'e irraa fudhatameedha. Mee warri manni keessan nagaa qabu? Qabeenyi isaa fuufii danda'a. Nagaan Kiristoos garuu keessa keenyaa dhabamnaan nu du'aadha. Inni nagaa kana nu laatu Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Mee dabalaaf yammayyuu illee isaa. Waaqayyoon waaqeffannaa ulfina keenya kana saalaannee ani keessaan qabu kan keeti namni jedhu ulfina kana saalaadhaa dabarsaa fi isaa ofiin godhatinaa mana keessanii godhatinaa asii achisaaf dabarsaa fi warra ulfina isaa dabarsan barbaade Waaqayyoo ganama kanaawee kanaaf gadi jennee Waaqayyoodhaaf illee dhaan hin faarfanna. Namni fuula qulqulluudhaan gaafa guutame yoo gangalate iyyuu isa hin eegu. Duumessa Waaqayyoo jira mana kana keessa. Nagaatti namaaf laaffachuuni.
Qajeelcha barbaadu galoo gadi gara mana sarara jireenya sarara ilillee dabalaafis. Hallelujah. Yoo raawwadhaan isin eebbisu.